Jirra jirtu daawwattoota keenya kabajamoo Oromiyaa International Broadcasting irraa oduu qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Kan oduu isinitti himu an Mahmad Abdusalaame. Godina Harargee Bahaa bakka Erer jedhamu keessatti uummata Oromoo maatii 5,000 tahan qaama mootummaatiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamaa jiraachuun dhagahameeti jira. Bal'ina oduu kanaa akka taantu simbiraan geenya. Uummatni Oromoo Bahaa qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqifamaa jira. Muuddee 26 bara 2020 Baha Oromiyaa godina Harargee Bahaa bakka Erer jedhamu keessatti uummatni Oromoo maatiin 5,000 ol tahan qaama mootummaatiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamaa jiraachuu ni dubbatu. Erer jechuun aanolee godinoota Harargee Bahaa sadiin daangeffamu fadis miidhagaa lolaa fi baabbileen marfamtee kan argamu yoo ta'u, innis bakka jiituu lafa gaaraaf bosonaan marfamte lafa magariisaa oomishaaf ooltudha. Kanaaf bakki kun yeroo hedduu kan diinni ija itti baasuuf lolli liyyuu haayilii Somaaleen Oromoo irratti gaggeessaa ture inni guddaan bakka kana ture. Ta'ullee uummanni Oromoo waggoota 27 dabran bakka kanarraa waraana Somaalee fi TPLF'n deeggaramuun buqqifamee lafichi harka uummata Somaalee turus uummatni Oromoo naannicha qeerroon hojjetaniin deebifatanii jiru. Hundi deeggarsa walii taasisuun waggaa 3 kana lola hamaa gaggeessee bakka kanarraa diina kaafatee lafa isaa deebifatee ture. Waggaa 3 kanaafis hafuura fudhatee oomisha isaa oomishatee loon isaa dheechifatee nagaan jiraataa ture. Haa ta'uu malee yeroo ammaa kana uummatni kun deebi'ee humnaan kaafamaa jira. Nageenyiif guddinni uummata Oromoo kan isaanitti hin tolle mootummaan seeraan alaa Itoophiyaa kan yeroon isaan dabarte PP'n xiiqeeffatee jireenya uummata kanaa diigaa jiraachuun dubbatama. Innis torban lamaan dabre humna waraana poolisii addaa Oromiyaa aanaalee godinichaa 4 fadis miidhagaa lolaa baabbile mayyuu mulluqqee irraa fi humna addaa naannoo Somaalee kan duraanuu diina ummatichaa ture itti gadi naquun sakatta'insa hamaa erga gaggeessaniin duuba kaabineef kaadiree aanoolee fi naannoo ammoo maqaa dhahaman kana keessaa walitti guuree erga ummaticha walgahii je'ee walitti qabuun bu'uuraalee misoomaaf isin barbaanna kanaaf isiniif guunna jechuun sobuun maqaa fi qabeenya akkasumas meeshaa waraanaa jiraattonni daangaarraa kun ittiin of eegan hunda galmeessisee jira. Sana booda har'a guyyaan afraffaati. Humna waraanaa dabalataan itti heddummeessuun bulchitoota aanaalee kanneen dabalatee qondaalota gurguddaa waliin achi qubatanii yeroo ammaa ummaticha humnaan araddaa isaarraa kaasanii qabeenyaaf maatii isaa dirreerratti fakkisanii jiru. Sababni kun hundi sababa Oromummaa ta'eef yeroo keessa beektoonni tokko odeeffanne dhagahamus bakka kana waraana bilisummaa Oromootu qubatuuf deema jedhanii sodaa waan qabaniif jedhama. Kun sababa irra keessaa kaabinoonni xobbeen PP ittiin amansiifamuuf bocame malee dhugaan lafa jiru garuu ummata Somaalee deebisanii qubsiisuuf akka ta'e maddeen amanamoorraa qulqulleeffannee jirra. Sana boodaas akkuma duraan TPLF itti fayyadamaa turte sana lolli saboota lamaan jidduutti akka ka'uuf siyaasa harakasa keessa dalagachuuf sanatti qabatanii deeggarsa adda guuruun bakkichis to'annoo isaanii jala akka galu hubannee jirra jechuun dubbatan. Lafa Oromoo alagaaf ququnxursuu fi ittiin alagaa firoonfachuuf dalagaa mootummaan Impaayera Itoophiyaa kan yeroon isaa dabre akka ta'e barree jirraa jira. Kanaaf yaa ilmaan Oromoo daangaa Oromiyaa dhiigaaf lafeen meeqa itti cabee kumaatamni Oromoo naannoo Somaalee keessaa itti buqqaafamee saamamee lubbuu meeqa itti dhabnee deebifame kana mootummaan Impaayera alseerawaa biltsiginna haaluma salphaa ta'een dabarsee diinaaf kennaa waan jiruuf quba nu qabaadhaa sagalee nuuf tahaa. Ammallee gabrummaa dachaan Oromoo irra jiraachuu taateen dararaa adda Oromiyaa guutuu hidhaa fi ajjeechaa dabalatee taasifamaa jiru keessaa kunis isa tokko ta'uu agarsiiftuun waan ta'eef qabsoo keessan jabeessaa bilisummaatu kana hunda keessaa nu baasa jechuun jiraattonni qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqifaman dhaammatanii jiru. Sababa shanee deeggartan jedhuun uummanni keenya dararamaa jira. Kanumaan wal qabatee magaalaa Wallisoo keessatti namni maqaan isaa Tafarraa Baacaa jedhamu hidhamuun isaa dhagahameeti jira. Bal'ina oduu kanaatti akka itti aantu simbiraan geenya. Biyya Itoophiyaa san keessatti jibbaa adda bilisummaa Oromootiin kan guutamte Itoophiyaan yookaan sabni nafxanyaa uummanni nafxanyaa uummata keenya sababa ABO deeggartan jechuun bakka hundatti dararaan kan jiru fi mootummaan biltsiginnaa rakkoo hamma hin jedhamne irratti raawwachaa
geggeessaa kan jiru sababa shanee deeggartan jedhuun hidhaa tumuu fi dararaan adda addaa irraan gahamaa jira. Hidhaan kunis tilmaamuuf kan nama rakkisu hoggaa ta'u kanumaan wal qabatee Wallisoo Dillallaa keessatti namni maqaan isaa Tarrafaa Baacaa jedhamu jiraataa magaalaa Wallisoo kan ta'e ati shanee deeggartaa jechuun halkan edaa fuudhanii eessaa bakki geessan kan hin baramne yoggaa ta'u achumatti Tarrafaan kan hojjetu magaalaa Wallisooti keessattidha. Namni kun hojjetaa mootummaati. Halkan poolisoonni itti dhufanii yeroo isa fuudhanii deeman namni basaasummaan beekamu kan ummata keenya goolaa jiru Bayyanaa Goonfaa nama jedhamu biratti akka mul'ate namni yeroo san bira jiru eeranii jiran. Haaluma kanaan Wallisoo keessatti hidhaa fi dararaan ummata keenya irratti raawwatamaa jira. Walumaa galatti sababa shanee deeggartan jedhuun ummata keenya miidhaa hammana hin jedhamne irraan gahamaa akka jirus dubbatanii jiran. Finfinnee keessatti erga aartistiin jaalatamaan Haacaaluu Hundeessaa galaafatan booda lubbuun jiraachuun rakkisaa ta'ee jira. Nama afaan Oromoo dubbatu yoo argan hamma namummaa keessaa bahutti akka reebamaa jiran dubbatamaa jira. Bal'oon oduu kanaa akka taantu simbiraan geenya. Kutaalee Oromiyaa hunda keessatti hidhaa tumichaa fi dararaan hammana hin jedhamne akkuma tuufetti jira. Hamma ajjeesanii bosonatti darbuutti kan gahe hidhaa fi tumichi dararaan garaagaraa kun kan raawwatamaa jiru. Kanumaan wal qabatee handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti bakka duraanuu argaa Oromoo hin barbaanne akkasumas erga aartistii jaalatamaan Oromoon qabdu Haacaaluu Hundeessaa wareegame booda Finfinnee keessa jiraachuun lubbuu fi balaaf saaxiluu ta'ee jira. Achuma magaalaa Finfinnee keessatti namni afaan Oromoo dubbatu hamma namummaa keessaa bahuutti kan reebamu yoo ta'u yoo barbaadames ajjeesanii bakkuma adda addaatti darbanii bira kutu. Gochi kun akkanumaan osoo hin taane wal ijaaranii bifa qindaawaa ta'een raawwatamaa kan jiru. Kaleessuma namni maqaan isaa Dassaalany Dhufeeraa jedhamu manuma isaa biratti akka malee eegatumanii booda gatanii biraa deemanii jiru. Uummanni Oromoo fi qeerroon Oromoo jijjiirama kana isaan kan argame itti wareegee lubbuu isaatti dhabee kan as ga'e kan fide yoo ta'u arraas karaa hin taane lubbuu isaa itti dhabaa jira. Walumaa galatti roorroon daangaa dabartee Oromiyaa hunda keessatti daangaa hamma daangaatti babal'achaa waan jirtuuf uummanni keenya qophii barbaachisu hunda godhee akka dura dhaabbatu waamicha godhan qeerroon Finfinnee. Addi bilisummaa Oromoo gamtoomee kan jaarraa abbaa nagaatiin hoogganamu murtee boordii filannoo morme. Ibsa dhaabichi gaafa sanbataa baaseen adeemsa boordichaa seeraan ala jechuun ibsee jira. Bal'ina oduu kana duniyaa shaafii waan qindeeffatte qabate. Addi bilisummaa Oromoo gamtoomee kan obbo Jaarraa Abbaa Nagaan hoogganamu murtee boordii filannoo mormee ibsa dhaabbichi gaafa sanbataa baaseen adeemsa boordichaa seeraan alaa jechuun ibse. Torbaan kana keessa turtee boordichi paartiilee 26 ulaagaa kaahame hin guunne jechuun kan haqe. Paartiilee haqaman keessaa paartiin obbo Liddattuu Ayyeloo Hundeessaan kan obbo Tolosaa Tasfaayeen hoogganamuu fi kaanis jiru. Miseensota hundeessitoota jaarmee keenyaa boordii filannootti dhihaatan 10,000 ol keessa namoota miseensota dhibbantaa 3 gadi tahan ofirratti qorannoon jiraattota gaggeeffame murtoon daba jaarmaya keenyaa dirree taphatanii haala taasisuuf fudhatame qorqobbii nama fayyaa qabuutiin tasallee kan hin fudhatamnedha jedhee ABO'n gamtoome. Adeemsa ijaarsa biyya tana keessatti qabsaahotaa fi qabsoo Oromoo uggura hidhaa fi hiraarsaa akkuma kaleessaatti biyya ijaaran biyya yoo diige malee kan ijaare tahuu firaas tahee diinni qabsoo Oromoo akka beekuun barbaannu jechuun ibseera. Dhaabbichi boordiin filannoo loogii qaba jechuun himateera. Oromiyaa guutuu keessatti haalli adeemaa jiru haalaan yaachisaadha. Sababa ABO fi KFO deeggartan jedhuun godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa keessatti hidhaan akkumatti fufetti jira. Duniyaa shaafii ammas waan qindeeffatte qabdi. Guutuu Oromiyaa keessatti haalli adeemaa jiru yaachisaadha. Namoonni nagahaa siyaasaarraa bilisa manguddoo irraa hanga daa'immanii ajjeesuuf hidhuun akkuma itti fufetti jira. Biyya Itoophiyaa keessatti paartii biraa deeggaruun yakka guddaa tahee jira. Keessattuu ABO deeggaruun yakkatti ilaaluu gara tokkoon ammoo maqaaf boordii filannoo galmeessanii addunyaadhaan sobaa jiru. Deeggartoonni ABO fi KFO'nis badiidhaan malee hidhamuuf ajjeefamuun qaama biyyaa humna bulchuuf xiyyeeffannoo
isaa jibba Oromoo kan ta'e uummanni Oromoo tahuu qofaan yakkamaa tahee jira. Godinni Arsii lixaa keessatti deeggartoonni ABO fi miseensota ABO godina Ona Doddollaa keessatti hidhaan itti fufee jira. Warreen hidhamanii hiraarfamaa jiran keessaa muraasa akkasiin gaditti simbiraan geenya. Naggeessoo qabattoo durataa ABO Onnichaa Bariisoo Bundee Nuuraddiin Ganda Hareeroo irraa Waleeyyii Bariisoo Raayis Korisoo achumaan Ona Doddollaa magaalaa Doddollaatti abbaa kaaffee furtuu obbo Jamaal fi Dr. Madiinaa namoonni ja'aman maqaa hojjettoota kaaffee maaliif ijoollee lixa Oromiyaa Wallaggaa irraa dhufan qaccartanii hojjechiiftan? Ijoolleen kun ergama shanee qabu jechuun hojjettoota kaaffee nama 4 waliin hidhamanii jiru. Ona Hasaasaa irraa aadde Jamiilaa Buntii, aadde Zeenabaa Maammoo, obbo Amaan abbaa mana aadde Zeenabaa Maammoo, Barsiisaa Saafii Aliyyii warreen ja'aman mana hidhaa keessatti hiraarfamaa akka jiran beekameeti jira. Tolegaa daawwattoota keenya oduun har'aaf isinii qabannee dhiyaanne kanuma hanga ammaatti daawwattanii oduu biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.